baatii tokko gad afee jiru kanatti lammiiwwan Ameerikaa hedduun garii utuu yeroon isaan gahin dursanii sagalee kennaa yookaan xalayaadhaan ergaa jiru. Magaalaa Naqamteetti wal gargaarsa bulchiisa magaalaa fi Yuunivarsiitii Wallaggaatiin warshaan cuunfaa maangoof timaatimaa banamuuf jira. Kanneeniif kabroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuusariin Tamsaasarraa Biraan Haayiluu. Doonaald Tiraampiif kaadhimamaan Deemokiraatotaa Joo Baayiden torban dhufu falmii marsaa lammataa gaggeessuuf ka fedhan ta'uu kibxata kaleessaa ibsanii jiru. Garuu Pireezidaant Tiraamp vaayirasii koronaan qabamuun falmii sanarratti of eeggannoo fayyaa kan akkamii ta'uu qabaa gaaffii jedhu kaasisee jira. Falmii kanarratti dhiyaachuun fayyaa isaaniif attam akka ta'e oduu gabaasotaan kan gaafataman Baayiden deebii kennaniin of eeggannoo marti ni hordofamaa jedhan. Garuu Tiraamp dhukkuba COVID-19 irraa walaban taane taanaan falmii gaggeessinu hin qabnu jedhaniiru. Tiraamp gama isaaniitiin onkololeessa 15 jechuun kamisa torban dhufu Maayaamii keessatti falmii marsaa lammataa gaggeessuuf eegaa ka jiran ta'uu dhaamsa tiwiitarii irratti barreessaniin beeksisaniiru. Namoota sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e gargaarsa argachuu qaban kan ilaaleen mariin gaggeeffamu kibxata kaleessaa danqamee jira. Sababiin isaas Pireezidaant Tiraamp yaadi gargaarsa Deemokiraatonni dhiyeessan fudhataman qabu ega jedhanii booda. Kana malees aangawoonni bulchiinsaa marii dhimma kanarratti gaggeeffamu hanga filannoo baatii dhufuu boodaatti tursaa jechuudhaan ajaja kennan Tiraamp. Ibsi Tiraamp gama tiwiitariin ergan hedduu yoo ta'u tarkaanfii gargaarsaa mootummaan fudhataa ture kan waggaa kanaa kan waliigalaa dhiisuudhaan gargaarsa xixiqqaa namoota hedduuf kennamuu irratti akka fuulleeffatan gaafatan. Pireezidaant Tiraampiif gorsa gameessaa fi haasawaa pireezidaantichaa barreessuun ka beekaman Steefan Miller vaayirasii koronaan qabamuun isaanii kibxata kaleessaa beekamee jira. Aangawaa gameessi bulchiinsi Tiraamp keessaa akka jedhanitti mooraa masaraa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi lafa Tiraamp itti qabaman keessaa weerara vaayirasii koronaa to'achuuf aangawoonni Waayit Haawus yaalii godhaniin Miller vaayirasichaan hin qabamne turan jedhan. Garuu giifti duree Yuunaayitid Isteetsi yookaan haati warraa Pireezidaant Tiraampiif gargaartonni pireezidaantichaaf kanneen biroo hedduun vaayirasii koronaan qabamanii jiru. Filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi irratti eenyuyyuu haa injifatu giddugaleessa bahaa keessatti walta'iinsi kutaa haaraan argamuuf jiraa jedhu xiinxaltoonni. Kunis waliigaltee nageenyaa Israa'eliif biyyooti tokkummaa Emireetota Arabaaf Baahireen waliin tolfame sanatti aansuun yoo ta'u kanneen biroonis itti dabalamuu maluu jedhu gabaasaa Deel Gaablaak soraadheessa. Akka ogeeyyooti siyaasaa jiddugala bahaa jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi naannoo sana keessa waraana ofii dhiqqeeffachaa warra hariyyummaa Arabaatiif Israa'elii balaa ta'uu danda'an jette Iraanii fi Tarkiitti ammoo humni jabeeffachuu jirti. Xiinxalaan siyaasaa Joordaan Osman Ali Sharif yooyyuu pireezidaantii Tiraamp ammallee pireezidaantummaa Ameerikaa mo'ate jiddugala bahaa kana keessatti nagaa haaraatu dhufu jedhee herregata. Gaafas Israa'el hariyyummaa naannoo suniitii fi utubaa taatii jedhetti gaazexaa Joordaan Taayims irratti barreesse Sharif. Hariyyummaaf wal qarqaarsi naannoo suni immoo doorsis Iraaniif Tarkii suni hin qabbaneessaa jedhee herregata Osman. Biyyooti Arabaa Galf jala jiran keessattuyyuu biyyitti tolamaani naannoo Arabaa tanatti humni jabeeffachaa naannoofu balaa tahaa yaa'uu jiranii jedha. Imaammati haaraa asitti ba'u rakkoo sana hambisuu danda'a jedhetti herregata. Akka jechi Shariifitti yooyyuu ammoo Joo Baayiden pireezidaantummaa mo'ee imaammati Waashingtan fulumsuunit deebi. Akkana jechuun waldhaba Arabaatiif Israa'el faluufi bulchoota Paalestaan gargaaran. Paalestaan waliin hojjechuuf qonsilaa Ameerikaa Jerusaaleem gama bahaat deebisan. Embaasiin Ameerikaa achitti banamuun ammoo akka jechisaatti rakkoo biyyi lamaaniitiyyuu wamdiqqoo tokkoon faluuf danda'a. Duulii Joo Baayiden filannoo pireezidaantummaa irratti tolchuu jiru yooyyuu Iraan ammallee waa dagalte waliigalte bara 2015 ta'anitti deebi'uu fi waa agarsiisuu jira jedha. Oraay Birantaawi dhaaba qorannoo siyaasaa Amaan Joordaan keessa hojjeta. Yooyyuu Tiraamp filatame akka inni Iraanitti hin deemu jabaannaan uleen laafnaan ammoo mariini jechuun wal fakkeessa. Akkana jedha karoorii hariyyummaa guddaan biyyoota Galfii fi Israa'elii baasanii Iraanitti hin dhufan haaraa waan jiru hin fakkaatu. Iraan hawaasa addunyaatiif gabaa addunyaa dabaluuf deemanse adabuu caalammoo tanatti wayya qabaafse. Biyyoota Arabaa haka tokko qofatti yooyyuu paartiin Demokiraati Ameerikaa moote cinqamnatti fakkaata. Keessattuyyuu Masrii, Baahireen, Emireeta Arabaatii fi Saawud Arabiyaan faati. Akka jechisaatti jarii ammoo dubbiin mirga namaa taduruu jal jirtu. Waraan naannoo suniitii fi rakkoo Yemen ta'a ummatiisii akka malee itti rakkateef yaadda sihaa jedha. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni maree federeeshinii yaa'ii guyyaa kaleessaa taa'een mootummaa federaalaa naannoo Tigraay waliin walqunnamtiin hojii kamiyyuu akka dhaabu murtii dabarseera.
Murtiiwwan darban kana keessa mootummaan federaalaa bakka bu'oota naannoo Tigraay filannoo heeraan ala ta'een filaman akkasumas qaamota hojii raawwachiistuu wajjin wal qunnamuu akka dhaabu. Mootummaan federaalaa misoomaa fi tajaajilawwan bu'uuraa fedhii uummata Tigraay irratti hundaa'aniif bulchiinsa magaalaalee fi ganda dabalatee dhaabbilee seera qabeessa ta'an wajjin qofa wal qunnamtii akka qabaatu. Murtiiwwan kun hojiirra ooluu mirkaneessuu fi si'aaf yaa'iin mana maree federeeshiniif koreewwan dhaabbataniif dhimmichi isaan ilaallatu akka hordofan. Murtiiwwan kunis yaa'ii atattamaa manni maree federeeshinii ji'a hagayya darbe keessa gaggeesse irratti yaada xumuraarra gahame irratti hundaa'ee kan darbedhaa jedhameera. Manni maree sun yaa'ii sanarratti filannoon ta'u akka filannoo hin gaggeessinetti raggaasisuufis hin jirretti murtii dabarsuusaa yaadachiisee jira. Gama kaaniin wiixata darbe miseensi koree hojii raawwachiistuu TPLF obbo Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti miseensonni Hiwaat kanneen mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii keessaa guyyaa sanaa qabee kan gadhiisan ta'uu dubbatan. Mootummaa federaalaa keessaa aangoorra kanneen jiranis miseensonni paartichaa akka gadhiisan qajeelfamni kennameeraa jechuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan Itiyoophiyaa nageenyaaf tasgabbii biyyaa irratti olola balaa uumuu danda'u dammaqiinsaan hordofuun tarkaanfii seeraa akka fudhatuuf Izemaan waamicha dhiyeessee jira. Paartileen imaammata adda addaa kan ilaaleen uummataa fi dhimma dhiyeessan kan ilaaleen mootummaan murtii dabarsuu fi hojiirra oolchuurraas akka of qusatu gaafatee jira. Paarkii industirii hawaasaa gadhiisanii kadeeman hojjetoota 100 keessaa harki 60 caalaan tasgabbiin akka hojjetan kan gargaaruu fi dubartoota achi keessa hojjetan irratti dhiibbaa saalaa irra ga'u hambisuu irratti kan hojjetu piroojeektiin $3 miliyoona baasu jalqabamuusaa Plan International Itoophiyaa beeksisee jira. Piroojeektiin kun banamuun baadiyyaa fi bulchiinsa naannoo adda addaa irraa hojjetoota haaraa dhufan odeeffannoo gahaa argachuudhaan hojii isaaniirra akka turan gochuu fi rakkoo godaansaa kan furu ta'uun ibsameera. Kana irratti gabaasa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa erge Tuujubee dhiyeessa. Maqaan see sabaa himaan akkan tuqamne ka gaafatte paarkicha keessaa kutaa qulqullina to'atu keessaa kan hojjettu akka jettetti kanneen dalagaa barbaaduuf dhufan rakkoo adda addaatu isaan mudata. Rakkoo ijoo isaan mudatu keessaa ragaa gahaa dhabuu isaaniif gara paarkichaa innaa dhufan kan itti himamuuf erga seenanii booda haalli qabatamaan lafa jiru adda ta'uu dubbatti. Hojjettuun paarkichaa ganamaan hojii waan seenaniif haalli isaaniin eegin akka isaan mudatu daandii irratti eeganii namootaan akka doorsifaman dubbatte. Magaalattii beekuu dhabuuf hojii fayyummaa ofii waliin wal simu irratti ramadamuu dhabuun akka jirullee ibsitee jirti. Rakkoo kana fura kan jedhame Plan International Itoophiyaa ka jedhamuuf deeggarsa $3 Ameerikaa miliyoona 3 kan dhaaba gargaarsa misooma addunyaa Ameerikaa irraa argameef piroojeektiin Workers Wellness Alliance jedhamu paarkii hawaasaa keessatti jalqabameera. USAID'tti hojii geggeessaan piroojeektichaa obbo Hiikaa Alamuu qorannaa geggeessine jedhaniin Industrial Parkii hawaasaa keessaa sababa hanqina hubannoon kan ka'e ji'a 3 guutiin hojii isaanii gadhiisanii kanneen deeman hojjettoonni 100 harki 60 jiraachuu dubbatan. Akka qorannaadhaan bira geenye jechuun dubbatanitti tasgabbaanii hojjechuuf kan isaan gargaaru hojjettoota dubartoota paarkichaarra gahaa kan jedhan rakkoo saalaa irratti hundaa'e hanqisuu irratti piroojeektii hojjetu jalqabsiisuullee ibsaniiru. Akeeki piroojeektichaa hojjettoota innaasaan hawaasaa ga'an yeroo turtii isaaniitti immoo hawaasa waliin akka wal baraniif hawaasatti makaman gochuudha jedhan. Piroojeektichi dhimmootii kabiroo hojjettoonni itti rakkatan adda baasuudhaan deeggarsa kan godhuuf ta'ullee obbo Hiikaan dubbataniiru. Hojii geggeessaan Industrial Parkii hawaasaa obbo Fitsuun Katamaa gama isaaniin paarkichi hojjettoota 30,000 qabaachuu ibsaniiru. Waaltaa ragaa piroojeektichi hundeesseen baadiyyaaf naannolee kabiroo irraa hojjettoota dhufaniif ragaa gahaa ittiin ga'uun hojii isaanii gadhiisanii akka hin deemne gargaaraa jedhan. Vaayirasiin koronaa dhiibbaan uume ulfaataa ta'uutuu baate hanga ammaatti dargaggoota 45,000 hojiitti bobbaasuuf karoorri kan ture ta'uusaa ibsanii paarkichi qormaata hedduu keessa darbee ammayyuu hojiitti fufuusaa ibsaniiru jedha. Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa.
Haleellaa hidhattoonni Islaamaa bakka suuqii guddaa Westgate Naayiroobii irratti bara 2013 geessisan yoo xiqqaate nama 67 galaafate sana namoota lamatu gargaaree jechuudhaan manni murtii Keeniyaa balleessaa muree jira. Namoonni lameen kunis Mohammed Ahmed Abdii fi Hussein Hassan Mustafa ka jedhaman yoo ta'u tarkaanfii shororkaa fudhachuuf shiran jedhamuun balleessaan itti murame. Namni sadaffaan garuu himannaan irratti dhiyaate addaan citee jira. Haleellaan kun bara 2013 ega dhaqqabee as shakkamtoota irratti murtiin gaafa kennamu kun ka duraati. Haleellaan kun hidhattoota garee Al-Shabaab kanneen Soomaaliyaa irraa deemantu dhaqqabsiisee jedhameera. Aangoonni Masrii gaazexeessituu dhuma torban darbee hidhan gadhiisanii jiru. Gaazexeessituun kun magaalaa gama kibbaa kan taate Luxor keessatti haleellaa poolisiin baneen namni tokko ajjeefamu gabaasaa turtee jedhu abukaatoon ishee. Gaazexeessituun Baasmaa Mustafa jedhamtu kun kibxata kaleessaa galgal buufata poolisii Kaayiroo irraa kan gadhiifamte yoo ta'u himannaa oduu sobaa gama sabaa himaa hawaasaan facaafte jedhu egarratti dhiyaate booda gadhiifamu. Abukaatoo mirga dhala namaa fi abbaa warraa ishee kan ta'an Karim Abdulraadii ibsaniiru. Umrii ishee 30 fi haadha ijoollee lamaa kan taate gaazexeessituun kun sanbata darbee namni tokko harka poolisitti du'e jedhamuun hordofee jeeqamsa uumame gabaasuuf gamasitti. Godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat tokko humnoota nageegumsaa mootummaatiin hiraarfamaa jirra jechuudhaan sagalee Ameerikaatti dubbatan. Waajirri nageenyaa aanichaa garuu komii jiraattonni kaasan kana ilaalchisee odeeffannoon qabu ka jedhe yoo ta'u biiroon bulchiisaaf nageenyaa Oromiyaa immoo gama isaatiin rakkoo jiraattonni kaasaa jiran kana qulqulleeffachaa akka jiru raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibse. Tsahaay Daamxootuu Finfinneerraa gabaase. Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat ganda qarree doobbii keessa jiran tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti fulbaana 22 bara 2013 irraa eegalee humnoonni nageenyaa mootummaa aanaa sanaa fi bulchiinsi aanichaa jiruu idilee irraa qonnaan bultoota ugguree mooraa mana barnootaa keessatti walitti qabee teechisaa jira jechuun himan. Obbo Guutuu Soorii jiraataa aanaa Gindabarat kan ta'an akka jedhanitti tibbana qaamolee nageenyaa mootummaatiin jiraattonni ganda tokko guutummaan guutuutti dararamaa jiru jechuun ibsani. Uummanni kun yeroo ammaa kana mana barumsaa qara doobbii sadarkaa lammaffaatti kan jedhamu keessatti uummanni yoo xiqqaate namni 1,000 kan ta'u achi keessatti ashawaasaa gubbaa ispaaltii gubbaa raffisanii achi keessa bulaa jiru. Isa ammaa kana kunoo shanii barbaadaa jiranii uummata qabatanii uummata isaa buqqa'ee isa ammaa kana mana barumsaa keessaa yaasanii gajjallaa barahaa jiran akka Anadadii, Alooyyee, Shashoo, Addaamu jala sanarra kan jiran hundumaa deemanii uummata qabatanii uummanni isaan faana deema shanii barbaadanii uummata akkaataa kanaatiin barahaa keessa oofanii faana deemsaa jiru. Obbo Gurmuu Baqqalaa immoo jiraataa ganda qarree doobbii keessaa isaan tokkodha. Rakkoo ganda isaaniitti mudate akkas jechuudhaan dubbataniiru. Ganda qarree doobbii tokko yoo fudhan darbe kana uummanni walgahii waamamee waraana mootummaatiin mana barumsaa tokkotti naqanii yeroo kaan vaayirasii koronaa kana namni walgahuun qabuun nakkaadhaan yeroo sana uummata ganda tokkichaa hunda isaa dubara osoo hin jedhiin dubartii osoo hin jedhiin jaarsa jaartii osoo hin jedhiin hundumayyuu walitti waamanii manicha keessatti dubartoota illee gara galgala gadhiisanii guyyaa sadiitiif iddoo tokkotti walitti qabanii achi bulchanii jechuudha. Guyyaa sadiitiif erga achi bulchaniitii booda immoo humni hidhatee bosona jira beenaatii barbaadaa jedhanii uummata sana dabaddabaadhaan dirqamsiisanii asii gadee buusanii gara baraatti erganii. Kanarraa kaasanii uummanni guyyaa sadiitiif achi erga buleegaa furmaata waan ta'u dhabee jennaanii barbaacha gara barahaatti asii gadee imalee keessarraa gadee yeroo imalee ol deebiitti gaa uummanni uummata baadiyyaatii yeroo kanatti harka qallee achitti rakkoon akka bishaanii minaanii illee fixee walakkaan isaanii immoo galgala wal baatanii galanii ba'aadhaanii jechuudha. Bahee galuu irratti yaaddoo gurguddaa qaba. Akkasumas immoo namni dhuunfaa tokko boqqolloo kan dhuunfaa isaa keessa illee seenee argamellee akka rukutamu maal jedhanii illee sodaachisaa jiru. Garuu hanga ammaatti manni akkasitti rakkachaa jira jechuu barbaadeetanii. Obbo Dastaa Dinqaa hooggansa Koongireesii Federaalaa Oromoo keessaa isaan tokko ta'an dararama hawaasa naannichaarra qaqqabaa jiru akkasiin ibsaniiru. Humni mootummaa hidhatee ganda sana keessa qubatee jiru uummata kuma jirutti walgahii waamee sana irratti erga argamaniiti galgala sa'aatii 12 yeroo gahan dubartoota qofaa galaa jedhanii warra dhiiraa achuma bushani mana barnootaa keessa
Kuniga digdamii sadii digdamii afur itti fufe guyyaa sadiif akkanumatti itti fufe isa kaleessa kana immoo gaafa fulbaana 25/2013 kana dhumarratti deebi'aa galaati gaafa lammaffoo fi gaafa roobii yookiin immoo gaafa facaasaaf gaafa roobii namni hidhataan ganda kana keessaa badee jira. Isa gammoojjii keessa deemaatii barbaadaati gaafa kamisaatti immoo gaafa 28tti bu'aasaa fidaa koottaa jedhanii kaleessa isaan gadhiise jechuudha. Kuelaa humni mootummaa kan achi taa'eeru poolisiidha kan hidhatedha. Rakkoon achi jira jedhanii erga qamananii erga achi dhaqaniiru ta'eeti rakkoo jiru kan hordofee warra rakkoo uumuus seeratti isaa dhiyyeessanii waan biraasaa godhanii kan hordofuun jiru isaanidha malee. Uummata yeroo ammaa kana waa'ee midhaan sassaabachaa, midhaan hojjetachaa, waa'ee qonnaa hojjetachaa jiran yeroo ammaa kana akkasitti guyyaa afuriif inni irraa guyyaa shanaffaadha. Guyyaa shanaffaatiif jiruurraa dhiisisanii rakkisaa jiru jechuudha. Akka namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan ibsanitti namoonni ganda qarree dubbii dhiiraa dubartiidhaan mooraa mana barnootaa keessatti ugguramanii hiraarfamaa jiran beelaanis adabamaa jiraachuutu ibsame. Komii jiraattota irraa ka'eef itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa Gindabaraatti obbo Joonsee Dhaabaa dhimmicha quban qabuudhaan deebisanii. Poolisii gaafadhaa gaarii waan beeku. Qaama nageenyaatu barbaadamanii qonneen bulaan shiftaa barbaada. Waan beekuun qabu isin bobbaasne ani gari qotee bulaa dhaqaa bu'aa jedhee waan bobbaasee isin qabu nani jaallattu ani waan beekuun qabu. Jiraattota bahaaf gala dhorkee dararaa jira jechuudhaan kan hawaasni naannichaa himate poolisiin aanichaa deebii kennuudhaaf eeyyamamaan ta'ani. Godina Shawaa Lixaatti bulchaa aanaa Gindabaraatti kan ta'an obbo Tasfaa Badhaanee gama isaaniin komii hawaasni kaasee fi ta'ee aanichatti tibbana mudate akka itti ibsaniiru. Bakki milishaan akkuma jette humnoota hidhatanii jiraniin butamuun sirriidhuma. Isa kana immoo hawaasichi marii qaama mootummaa waliin mari'atee nuyi namni gudduudhaa butamee akkamiin jiraannaa itti deemnee qaama kana barbaadachuutii qabnaa gara jedhutti dhufame lakkii kophaa deemuutiin hin ta'u jennee nuti qaamni nageenyaa milishoota wajjiniin deemanii reensi